ربين أكما سن بيكتن إلمنما الدنيا رت يروني أمو أتو إسهن أميني على قرآن كيست نوه ميجروتي إني جائل في الأرض خليفة لفكن الرد بكبوا ربي تأي خليفة ربي تأي لفرت كان أمانا فرأتي ديمو إلمنمان أمو ديما إروجد ديمو أولا كان أمامي آدم عليه السلام آدم أكنما تقوتي ربين إسا أمي إيغا جنتا بهي لفرجرات جل كبس الدنيا رت أبا إلمنما تأي أما إسرا كان جل كبه إلمنما غرا بليونا تربا فولكار رغهي كنجرو هندنو المساتي جتشو متى درين أن دبتشو داف بربادو واي إسلام من واي سبون ماف واي سبال لالچسي الجنو سينك عبدو مالي كنجدو كنا نمي هدون confusioni keessa seeneera afaan keenya warri dubbatus warri hin dubbannes hatta gariin du'aataallee waan kana keessa confusioni keessa jira jedheetan yaada kun yaada kooti garuu sirriitti yoo hin hubanne rakkinni yeddu lamman hawaasa biyya keenyaas hawaasa muslimaat hawaasa bal'aa addunyaa irrattis argamuun waan hin olle waan argamaa jirus akka namaatti olaallee rabbiin ilma namaa akka jiruun amantaadhaan sabaan biyyaan bifaan utuu adda addan baasin walaqad karramnaa banii aadama jedha ilma namaa ilmaan aadam kabajnee jedha ilmaan aadam kan jedhaman hundinuu ilmaan aadam ta'uu jaraatiin rabbiin biratti kabaja qabu achi keessaa immoo warri immoo ilmaan adam keessaa immoo ta'anii karaa laa ilaaha illallah fudhatanii islaama ta'an immoo akkasumas kabajaaf obbolummaa addaa amantaa islaamaa irraa laa ilaaha illallah irraa kan madditu waliin qabu jechuudha obbolummaa ilmi namaa ilmaan adam ta'uudhaan obbolummaa akkuma jarri qabaatanutti itti aansee immoo islaama warri ta'an warri kiristaanas ta'an qobaatti amantaa jaraarraa obbolummaa waliin qabu warri waaqeffataa ta'an akkasumas obbolummaa waliin qabu warri muslima ta'an immoo islaamummaarraa kan maddu obbolummaa waliin qabu ji'oogiraafiidhaan immoo biyya tokko jedhamee daangaa kaa'ame keessatti ummanni waliin jiraatu lammii biyya tokko biyya sanaa ta'uudhaan akka eenyummaa lammummaa irraa madde waliin qabaatu gara biraatiin immoo akkuma beektan rabbiin ilma namaa aadam irraa jalqabu malee sabaaf sablammootaan qoqqoodame gosa adda addaa ta'ee faffaca'eera eenyummaa gosa irraa sabarraa maddu waliin qabu amma waan kana sirriitti hubatanii wal bira deemsisuun nama hedduu irratti rakkisaa jiran argaa jiran wanni kun diinii islaamaa keessatti akkamitti ilaalamaa kan jedhu kun waltajjii akkanaa irratti yoo waliin wal barsiifne wal yaadachiisne malee waa hedduun shakkiin nama keessa seenee wanna xixiqqoodhaan wal shakkuunis wal hamachuunis hiikaa mataa ofii kennaas walirraa wal fageessuunis waan argamaa jirus waan guyyaa guyyaadhaan mul'ataa jiru amma namni tokko nama yookiin muslima yookiin kiristaana amantaa wayii qaba yookiin saba oromoodhaa yookiin amaaraa yookiin arabaa yookiin yahudaadhaa saba wayii qaba yookiin lammii biyya kanaati yookiin lammii biyya Itoophiyaati lammii biyya tokkooti afran kana wal bira otu waliin faallessin waliin deemsisuu yoo hin dandeenye hojii diiniidhaa hojjetamu hojii biyyaa hojjetamu hojii ummataa sabaa hojjetamu wal keessa laaqamee waa hedduun baduu danda'a amma xiyyeeffannaan kan koo waa'ee
سباف سبونمان دين الإسلام كيست أكمل تلالما كنجدو مال ساتو بلال فتما هم إيساتو إيمما كنجدو كنا إفاني فتكافني يو إرّا والهمبرسيفني ركيني توكو توكو إن أرغما ججو دران درسي هيكا توكو توكو لالو قبنا هيكا لالو قبنو درا ريس جنان سنيي جنة كان هيكو دندنيو هيكا تجرا أكاسو مسمو إتنيك يوكان إتنيسيتي جنة كان فرانو سبب مو كان جدامي كون إرّا مدّت تندي مجر أماري فالان زر كان جدامو ريس كان جنو بهر كان جنو مو إتنيك كان جنة فران نجو جر كل من غرغر ما قبل نمي هدون غرغر ما ساسي نبني هبچو دابو قفتون تاين زرف زرنينت سني وير أرجمو يوكان سني في سنيوما الآن والقودني دي مرت وانجرو ولا مركاله كم بربادم فيدما هي كان سالي كان جدامي إفاني فتتونكا أمين وان دي ما جروف نمي توك أفانو في تنيو دبته نموني توكو توكو زرنياجر نموني توكو توكو مو توكو من أفود آفي hundi keenya iyyuu afaan tokkoon haasa'uu qabnaa warra jedhee deemu jira. Amma haala kana keessatti yoo ummata islaamaa keessas dhufne diiniin keenya maal jedhaa kan jedhu irratti ifaan ifatti haasa'uu waan hin danda'amneef musliimoota hedduu shakkiin walqoodinsi gargar bahuun argamaas jira gara fuulduraas kana caala argamuu danda'a yoo sirriitti hubanne wal fahamuu hin dandeenye. Asirratti wannan kaasuu barbaade dura rabbitu qur'aana keessatti yaa ayyuhan naas innaa khalaqnaakum min zakarin wa unsa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafuu inna akramakum inda Allaahi atqaakum jedha. Yaa ilmaan namaa إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أنماتو أفانا ربي فعلان كبجاجة أمي نو جد أكدبتت نماتو ألاف إيررا إسن أمي وجعلناكم شعوبا أمة سبوي إسن قولي وقبائل قوسا أدداكا إسن قوليس نهي جد مالف كنت يا جنان لتعارفوا أك والبرتنو دافيج هي والبري أدد بهم كينيا ربي تقول يتكفى سبب نسمو كن سنيكنا كن سبكنا جنة أك والبرو داف ربي نقول إيجا ربي وان كنا قولي كن إيجا هجي ربي تاي ماف كنا دوكا ركنا أكم ربي فعلت أكم ربي جلت هبني ولين جراتشو نرائي ممالي هجي ربي كيسا سيني توكم ما نكدوفوف واي سبا أكا بدوك أبوي تلالو نمي توك أفانو فيتين هاساون أكا سبو ما بلا لفتا متفراتشون يو كان غربراتين مو إسلامني مسلموتا هنديو أفان توكوان أفان رباتنا تو أفان مراتنا تو أفان أوروموتين هاتو أفان توكو دبتني توكو تاتو كنجدو دين الإسلامين كيس انجرو نو أفان نموني توكو توكو الدنيا رتي اندمو أفان ربابا بلساني ديني هو بچولا برباچسا سبب ديني كينياتيف همبرنا همبرسيفنا وانغافين قبل هاتا أمالي مسلمني الدنيا رجل هندي أكا عربتا وربين امبرباني أتو برباد اسمه عربا قولي أمتر ربين قرآن كيسة مال جرى ومن آياته معجزة ربين كيسة خلق السماوات والأرض سماي أمو والأرض لفس أمو واختلاف ألسنتكم وألوانكم
afaan keessan adda adda baasu bifa keessan adda adda baasuun muujizaa rabbii keessaayii jedha ayata rabbii keessaayii jedha adda adda baasuun hojii rabbii ta'uu bira dabarfate ayatuma rabbii ta'e anatu akkana sin godha jedhee rabbiin kanaan itti boonaa kanaan anatu sinii godhee muujizaa kooti jedhee nutti maara eega rabbiin anatti godhe jedhe kana gochuun saas muujizaa rabbii yoo ta'e an saba Oromoo irraa dhalachuun namni tokko saba Amaaraa irraa dhalachuun kan saba adda addaa irraa dhalachuun fedhii rabbii fi kaayyoo rabbii yoo ta'e argame kana maaltu qaanoof nagaa isatu godhe isatu waan kana murteesse kana gochuu kootti muujizaadha jedhee rabbiin yoo nuttumaa jiraate dubbiin egaa kana ta'e akkamitti waan kana hubannaadha namoonni tokko tokko saba ofii jaallachuun islaama biratti akka balaaleffatamu itti fakkaata rabbiin muujizaadha jedhaa hajibbinu maala goona gaa miti rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam sahabaan tokko dhufe gaafate amin asabiyyati an yuhibba arrajula qawmahu namni tokko saba isaa jaallachuun sabboonummaa diin al-islaam balaaleffatu sana keessa ni seena moo jedhe gaafateen rasuula gaafannaan laa jedhan hin seenuu jedhan egaa maal inni balaaleffatamaaru jennaan an yu'iina arrajula qawmahu ala dhulm namni tokko saba isaa zulmii irratti yakka irratti badii irratti bira dhaabbate yoo gargaare kanatu balaaleffatamaa jedhan amma wanni balaaleffatamu ifaan ifatti yoo kaa'ame kami kan kaa'ame jennee ifaan ifatti hubachuun kan nurraa eegamuu jechuudha akka deemsaatti rakkinni kun bara keenya waan argame miti baruma ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rakkinni kun argame akkamitti rakkina kana hiikanii akkamitti waan kana furmaata kennanii kan jedhu kana sabnis sabboonummaanis wanni jennu hundinu bara sana ilmi namaa yeroo dhuma jiru waan ta'eef akkamitti hiikani jennee yoo nu dhugaadhaan musliimoota taane fakkeenya godhannee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa hubannee itti deemuu qabnaadha amma akka deemsaatti mata duree kana irratti dhiifama mata duree kana irratti hedduudhaan muramte baatee turtee lafa mata duree kana irratti hadiisota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa dhufan akkasumas qur'aana rabbiin keessatti wanni kun akkamitti hiikame siiraa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam keessattis rakkinni kun akkamitti hiikame kan jedhu gaddeebine yoo laalle malee namni hedduun waan hima xiqqoo fuudhee ejjennoo ofii qabaatee fahmii ofii horatee karaa sanaan deemuudhaan wanni hundinuu kaan waan diiniin hin balaaleffanne akka balaaleffatutti inni kaan immoo waan diiniin balaaleffatu akka hin balaaleffannetti fudhatamee rakkinni kun hawaasa muslimaa keessatti waan tokko tokko uumaa jira amma yoo waan kana ilaalle dura ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mee maal faatu bara isaanii qunnameenaan rakkinni kun hiikamee kan jedhu waliin laaluun barbaachisa fakkeenyaaf Bilaal ibnu Rabaah lammii biyya Itoophiyaa kan ta'e sahabaatu
أبو ذر صحابة جدم ولين وللن يروكنا مال جريني يا ابن السوداء أتساويني جرين يا مجا انتلا قالتي قراتي سنة أنا أول كتاتا يجري دبتين تكفى قرات جري بفساتين توكين لما فا أنا أول كتاتا يجري أتي أنا أول كتات شو هندن ديسو كان جدو إرقاق أبو دبرس أما رسول ربي صلى الله عليه وسلم آرني أكمتي بفساتين هذا ساتين أكنت دبتا جدني صحابة كانت سكيسة الجنو جاهليات جراها جدني نما تقو بفساتين قدي لالون تكيسني لالون الجنو جاهلية أكتئ رسول ربي صلى الله عليه وسلم همن كان قفرتين أبني غربرات مال جلن برسنا جاهلية كيست عربوني بك أدى قبو نمي عربان تاني صدركا قد آنا قبا ياد جدو قد آنا قفتون تاين غرب قولتني بتني غرغراني اتم فيدب ورطوران اسلام ندوفي والكتسي اسلام ندوفي بليس باسي حالا كانان اتما والانجراتنو واني جاهلية رالانسون يرون ماددا كراتك آرك ساتر رسول كان هيكول أف صلى الله عليه وسلم مال جلاني دبتن كلكم من آدم وآدم من تراب هند كيسنو آدم الرا أممتني آدم مو بيورا أمميجر عربا كان تأي عربا كان هنتاني هنجالو أدين قراش الرهنجالو قراش أدين الرهنجالو جدني والكتما إلمنما إفان إفتكان كان الرتسين أبني وانغو سما حواسا كيست فيدي والتبوسو توكو توكون إرت دبتني سر سوداف يالني رسول ربي صلى الله عليه وسلم يو كان لالي توكو سبنما أولفوداني تكيسون مكان سبنسون هنجالنين وامون أنا تجعل جلاني والدرغمون كنون دينو ربي برد أكد أواتي كأنيجو ربيس قرآن كيستي أدد كان اسم باسي سباب سبلموتا كان اسم قولي لتعارفوا جدأكم أن جدت أكا والبرتنو راف جدأ والبريو غرو ربي برت أينيو تعالى غافين جدو حواسا كيست وان دندأو إن أكرمكم عند الله أتقاكم إسن كيسا ربي برت بكنا ميكابو نما دغال آن ربي صداتو نما تقوى قبوجر أما التقو تقو نما كيستي مالتو أرغما حالات دداران نمي واي أينيو ما أوفي برچون سا وانجو أني أينيو نجد أوف غافتشو وانجو ربين سبع ددار أمون سا وان أجائبة تأوسا راجي ربي را تأوس هو النجر حتى أمالي مي أكسي أبتني يادن أموك التي براتينا نسن التفيد غاف نبي آدم عليه السلام لفرجرنو سابا والنجر أمو زباب سبلموت أما والنجنو سني والنجنو هنجرو غاف آدم آدم مرة يتوكو جدي جلقب ببلتي أما الدنيا رت أفان كما ترباف إبشان هجرة كنجو غاف آدم توكو تري أما كما ترباف إبشان الرغهي أرقم علمي نماز بليون ترباف ولكا غهي غرسد ديت تدي ماجر يرو درا آدم قفت تري آدم الرا ربين هوا باسي هوا آدم الرا إجولين أرقماني إجولين جرا إجولي هورتاني إجولين إجولي جرا إجولي هورتاني حالا كانان دي معروفاني سنجي ونجل مكم بايتا دوفي أكا سنجي دراتي ولالي ilmi namaa hundinuu Aadam irraa argame zurriyyati Aadam hundinuu
garuu yeroo as fagaataa dhufnu sanyiin adda addaa karaatti dhufa akkuma rabbiin quraana keessatti gara bakka 15 irratti zurriyyat ibraahim zurriyyat nuh zurriyyat ebaluu jedhe akka dubbatutti sanyiin ebaluu kan jedhamu hedduun argamaa dhufe jechuudha. dhumarratti yoo deebine addunyaarra namni jiru hundinuu sanyiin isaa tokko garuu as ala dhihaataa gara qiyaamaa deemnu karaa haa hirmaannu furmaanni haa dhufu seerri diin islaamaa bakka iyyuu haa ifu.